Godina Arsii Baattii fi godina Qeellam Wallaggaatti humni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti haleellaa hidhattoonni faannoo uummata nagaa irratti raawwataniin miidhaa guddaan qaqqabeera. Hiriirri mormii guddaan qabsoo tokkummaa sabaa fi guutummaa daangaa Tigraayiif jedhu magaalaa Tigraay adda addaa keessatti gaggeeffamaa jira. Guraandhala 27 bara 2026 kunneen hangafoota oduuti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota ayyaantuu miidiyaa hanga xumura oduu keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya. Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Bahaa Xiyyoo ganda Dhankaakaa Qonnichaa keessatti tarkaanfii waraanaa humnoota mootummaa irratti fudhateen milkii argachuu isaa ifatti beeksiseera. Akka odeeffannoon qondaalota WBO zoonichaa irraa argame ibsutti lolichi yeroo gabaabaa keessatti gaggeeffame miidhaa cimaa humna diinaa irraan gaheera. Tarkaanfii kanaan loltoonni mootummaa hedduun ajjeeffamuu isaanii kan ibsame yoo ta'u kanneen biroon immoo madaa'uu isaanii odeeffannoon ni mul'isa. Injifannoon galmaa'e kun gama meeshaa waraanaatiin bu'aa guddaa kan argamsiise ta'uun ibsame. Meeshaaleen waraanaa diina irraa booji'aman keessaa qawwee akaman 8 hidhannoo isaanii guutuu waliin akkasumas bilbiloonni qunnamtii fi dookumantiiwwan adda addaa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'aniiru. Dabalataanis loltoota mootummaa keessaa namoonni 2 yeroo lolaatti harka kennachuu isaanii ibsameera. Namoonni kunneen akka seera waraanaatti mirgi booji'amaa isaanii eegame nagaan gara maatii isaaniitti deebi'anii akka galan taasifamaa jiraachuu humni bilisummaa Oromoo zoonichaa beeksiseera. Kunis immoo akka isaan ibsanitti kabaja mirga namoomaa fi seera waraanaa eeguuf kutannoo isaanii kan agarsiisudha. Haala wal fakkaatuun zoonii lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Haroo Sabboo ganda Areeree Collee keessatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatame milkii galmeessuun isaa ibsameera. Lola kana keessatti humni mootummaa haleelame bittinnaa'ee baqachuu isaa fi miidhaa guddaan irra gahuu isaa odeeffannoon ni addeessa. Injifannoo achitti argameenis qawwee akaman 2 hidhannoo guutuu waliin diina irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'uun himameera. Tarkaanfii kanaan milishoonni mootummaa 2 harka kennachuun kan booji'aman yoo ta'u humni hafes lola dandamachuu dadhabee kallattii garagaraan bittinnaa'ee baqachuu isaa maddeen odeeffannoo irraa hubachuun danda'ameera. Humni bilisummaa Oromoo ibsa kenneen tarkaanfileen waraanaa kunneen mootummaa irratti miidhaa guddaa geessisuun cinaatti humna ofii cimsuuf kan kaayeffatame ta'uu hubachiiseera. Qabsoon bilisummaa uummata Oromoo hanga galma isaa isa dhumaa ga'utti kan itti fufu ta'uu irra deebiidhaan mirkaneesseera. Gama biraatiin uummanni Oromoo naannolee garaagaraa keessatti injifannoo argame kana gammachuun simachuu isaanii fi qabsoo bilisummaa deeggaruuf kutannoo cimsachuu isaanii odeeffannoon ni mul'isa. Jiraattonni naannichaa akka yaada isaanii ibsanitti milkiiwwan akkanaa kun abdii uummataaf haala haaraa uumaa jiraachuu dubbatu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Caruu keessatti haleellaa hidhattoonni faannoo uummata Oromoo irratti raawwataniin miidhaa guddaan qaqqabeera. Akka odeeffannoon qeerroo bilisummaa Oromoo naannicha jiraatu irraa argame ibsutti haleellaan kun ganama barii yeroo uummanni baay'een hirriiba keessa jiru sa'aatii 12 irratti jalqabame. Uummanni nagaan jiraatu osoo of hin eeggatin haleellaa kanaan rukutamuun manneen jireenyaa isaanii ibiddaan gubamuu jalqabe. Ibiddi kunis babal'achuun manni hedduun guutummaatti barbadaa'uu jiraattonni naannichaa dubbataniiru. Hanga ammaatti lakkoofsi namoota du'anii fi madaa'an adda baafachuun akka hin danda'amne kan himame yoo ta'u sababa haala tasa uumamee kanaan uummanni lubbuu ofii baraaruuf jecha gara bosonaa baqachuu isaaniif ta'uu odeeffannoon ni mul'isa. Qabeenyi uummataas miidhaa guddaa keessa galuun beelladoonni uummataa hedduun humnoota haleellaa raawwatan kanaan saamamanii fudhatamaniiru. Midhaan kuufame, meeshaaleen manaa fi qabeenyi biroonis ibiddaan barbadaa'uun gabaafameera. Maatiin hedduun yeroo ammaa kana bakka itti qubatan dhabanii dirqamaan qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Haala kana keessatti dubartoonni daa'imman baatanii akkasumas maanguddoonni dadhaboon rakkoo guddaa keessa akka jiran odeeffannoon ni ibsa. Namoonni baqatan hedduun nyaata, bishaan dhugaatii, qorichaa fi uffata akka dhaban himachuun gargaarsa hatattamaa akka barbaadan waamicha dhiyeessaa jiru. Akka gabaasni qeerroo bilisummaa Oromoo ifoomsutti haleellaa wal fakkaataan kanaan dura naannolee Shawaa, Walloo fi Wallagga keessatti raawwatamaa turuun isaa ni yaadatama. Uummanni nagaa ajjeeffamuu, qabeenyi saamamuu fi manneen gubachuun rakkoo nageenyaa naannichaa hammeessaa dhufeera jedhame. Dabalataan yeroo haleellaan akkanaa gaggeeffamu qaamonni mootummaa kanneen akka kaabinootaa, loltoonnii fi milishoonni humnoota kanaan wal ta'anii uummata nagaa irratti gochaa fokkisaa raawwatu jechuun ifoomsan. Haalli yeroo ammaa ganda Caruu keessatti mul'achaa jiru yaaddoo guddaa uume namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an baadiyyaa fi bosona keessatti rakkina cimaa keessa jiraachuun ibsameera. Daa'immanii fi maanguddoonni haala ulfaataa keessa akka jiran maddeen odeeffannoo ni addeessu.
Jiraattonni naannichaa fi maatiin miidhaman qaamoleen dhimmi ilaallatuu fi dhaabbileen mirga namoomaa akka nageenyi isaanii ariitiin mirkanaa'u miidhaa qaqqabe irratti qorannoon walabaa akka gaggeeffamu namoonni yakka keessatti hirmaatan seeratti akka dhiyaatan akkasumas buqqaatotaaf gargaarsi namoomaa hatattamaan akka dhiyaatu gaaffii isaanii cimsanii dhiyeessaa jiru. Naannoo Tigraay keessatti har'a hiriirri mormii guddaan qabsoo tokkummaa sabaa fi guutummaa daangaa Tigraayiif jedhuun magaalota gurguddoo fi aanaalee garaagaraa keessatti bal'inaan gaggeeffamaa jira. Hiriirri kun kan qophaa'e yeroo falmiin daangaa naannichaa irratti mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo gidduutti taasifamaa jiru keessatti sagalee uummataa dhageessisuuf akka ta'e maddeen odeeffannoo naannichaa ni ibsu. Magaalaa guddoo naannichaa Maqalee dabalatee Addigiraat, Aksum, Shiree fi magaalota birootti uummanni kumaatamaan lakkaa'amu hiriira kanarratti hirmaachuun gaaffii isaanii ifatti ibsataniiru. Dargaggoonni, dubartoonni, maanguddoonni akkasumas hojjettoonni mootummaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa hiriiricha irratti argamuun tokkummaan dhaabbachuu isaanii mul'isan. Hirmaattonni hiriirichaa alaabaa naannichaa fi mallattoolee garaagaraa qabatanii bahuun dhaadannoo adda addaa dhageessisaniiru. Dhaadannoowwan keessaa kanneen akka daangaa keenya dhiiga keenyan kabachiifna, tokkummaadhaan diina ofirraa dhorkina akkasumas lafa keenya irraa hin buqqaanu jedhan. Dhaadannoowwan kun mootummaa federaalaa fi qaamolee dhimmi ilaallatuuf ergaa cimaa dabarsuu akka ta'e hirmaattonni ni ibsu. Akka qindeessitoonni hiriirichaa jedhanitti kaayyoon isaanii inni guddaan tokkummaa uummata Tigraay cimsuu, daangaan naannichaa haala seera qabeessa ta'een akka kabajamu gochuu fi rakkoon yeroo dheeraaf ture furmaata waaraa akka argatu gaafachuudha. Dabalataanis qaamoleen mootummaa federaalaa murtee ariifachiisaa fi ifa ta'e akka kennan waamicha dhiyeessan. Itti gaafatamtoonni mootummaa naannoo fi hooggantoonni hawaasaa bakka tokko tokkotti argamuun uummataaf ergaa dabarsaniiru. Ergaan isaanii inni guddaan qabsoo isaanii galmaan ga'uuf tokkummaan dhaabbachuun gaaffii isaanii galmaan ga'uuf murteessaa akka ta'e irratti xiyyeeffata. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatooma. Hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.